Muddamni sammuu yookaan stresiin dhukkuboota qancaroo waggaa waggaan miliyoonota galaafataniif sababa guddaa ta'uusaa ragaalee qorannoo baay'eetu agarsiisa. Dhukkuboonni kun ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, ol ka'uu kolesteroolii badoo, dhukkuba sukkaaraa fi dhibeelee sammuu qancaroo ta'anidha. Kanaaf muddama kee yookaan stresii kee haalaan to'achuu danda'uun kee dhukkuboota kanaaf saaxilamati qabdu haalaan si hir'isaa kanumaan umurii dheeraa jiraachuu akka dandeessu si taasisa. An Dr. Daawitii Meelbaa Saayikdee wajjin hakiima yaala sammuuti. Sagantaa irraatiin maloota muddama keessan yookaan stresii keessan to'achuuf isin gargaaran ja'an isinitti hima. Eeyyee ittisuuf yookaan balleessuuf hin jenne, to'achuuf hin jenne. Erga dhukkuboota hamoo akkasiitiif nama saaxila jettee, stresiin yookaan muddamni sammuu akkas hamaadha jettee maaliif maloota ittiin balleessinu yookaan ofirraa ittisnu nutti hin ture mala ittiin to'annu kan nuun jettu gaaffii jedhu qabaattu ta'a. Kanaaf gabaabumatti sababoota gurguddoo lama duwwaan isiniif kaa'ee darba. Sababni jalqabaa eenyumtuyyuu guutummaa guutuutti muddama sammuu yookaan stresii ofirraa balleessuu hin danda'u. Sababni lammaffaan muddama yookaan stresii guutummaa guutuutti ofirraa balleessuun yookaan ofirraa ittisuun utuma danda'ameyyuu nama sanaaf yookaan nama kamiifiyyuu faayidaan qabu. Jiraachuun muddamaa yookaan stresii jireenya keenyaaf, guddina keenyaaf, milkaa'ina keenyaaf barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan muddama sammuu akkas barbaachisaa ta'e, akkasis miidhaa qabeessa ta'e kana to'annaa keenya jala galchuudhaan muddamni sammuu kun yeroo dheeraa akka nurra hin turre, muddees jabeesses akka nu hin qabne gochuu danda'udha. Kanaaf egaa akkamittiin muddama keenya to'achuu akka dandeenyu maloota saayinsawaa ta'an sasalphoo ta'an ja'a kan inni isiniif dhiyeesse. Isaan keessaa inni jalqabaa ilaalcha ofiirratti hojjechuudha. Jireenya keenya keessatti wantoonni sammuun keenya yeroo muddamaa akka labsu taasisan yookaan stress keessa akka gallu nu godhan hedduudha. Wantoota sasalphoo kanneen akka daandiin nurratti cufamuu, hiriyaan keenya sagantaarraa hafuu irraa kaasee wantoota gurguddoo kanneen akka hojiirraa ari'amuu, gaa'ila keessa seenuu, gaa'illi ofii diigamuu yookaan maatii ofii du'aan ofirraa dhabuullee ta'uu danda'u. Gabaabaadhumatti lubbuun ofii haga lafarra jirtutti muddamni sammuu biraan dhabamtu. Dhugaa dubbachuudhaaf faayidaa isaarraa kan ka'e guutummaa guutuutti utuma danda'ameyyuu muddama ofirraa balleessuun nu barbaachisu. Egaa wanta hundeen balleessuun hin danda'amne haaduu qara lamaa ta'e akkasii kana haalaan qabneeti waliin jiraachuun kan nurra jiraatu. Kanumaaf natti fakkaata kan beektotni baay'een jireenya milkii qabu, gammachuu, quufiinsa qabu jiraachuudhaaf stresii yookaan muddama sammuuf ilaalcha qabaataa qabaachuun barbaachisaadha kan jedhan. Waaleen qorannoo akka agarsiisanitti namoonni gaafa mudannoon stress keessa isaan mudatu mudannicha akka chaalenjiitti, akka qormaataatti fudhatan tokkoffaa dafanii muddama sana keessaa ba'uu, muddama hamaa fi butuuta sammuutiifis hin saaxilaman. Lammaffaa boris saaxilamni isaan muddama hamaadhaaf qaban, stresii hamaadhaaf qaban xiqqaa ta'a. Fakkeenyaaf utuu isin haalaan hin qayyabatin yeroon qormaataaf itti teessan guyyaa 3 qofa hafuu yoo dhageessan sammuun keessan yerooma sana yeroo muddamaa qaamota biraadhaafis ofiisaatiifis labsa uumama isaatii waan ta'eef. Wanta illee hafee qaamni keenya martuu xiyyeeffannoo isaa gara qormaataatti, gara qo'annaatti jechuun ajaja dabarsa. Kanarratti dabaltanii yoo isin kufuufan deemaa sana akkamittan qayyabaddaa, sana akkamittan dubbisee keessa darbaa, yoon qormaata kana kufe jireenyi koo akkam ta'a, maatiin, hiriyaan, namootni maallaan jedhu na raawwateera, jireenyi koo kanumaan naa dhume jettanii yaaduu jalqabdan, jettanii yaaduu qofatu hin taane yaadni keessan kun yeroo dheeraa isinitti fudhata ta'e muddamni sammuu keessan garmalee ol ka'uun qayyabachuus hin dhorkaa, dubbisuus hin dhorkaa, yoo dubbistanis yaadachuu danda'a. Kan biraan garmalee ol ka'uu stresii keessan irraa kan ka'e hirribi keessan, fedhii nyaataa keessan jeeqamuu jalqaba. Kun marsaa muddamaa yookaan maraan martoo muddamaa keessa isin oolcha jechuudha. Hirriba dhabuun keessan muddama kan biraadhaaf isin saaxila. Ammas muddama keessa jiraachuun keessan immoo hirriba keessan jeeqa. Kanaaf maraan martoo muddamaa keessaa ba'uu hin dandeessanii jechuudha. Kun immoo rakkoon keessan daran walxaxaa akka ta'u, sammuun keessanis sababa muddama kana keessa tureef, qaamni keessanis sababa muddama kana keessa tureef miidhamni guddaan akka irra ga'u ta'a jechuudha. Faallaa kanaatiin yoo garuu isin yeroon qormaataa kun utuu isin hin beekin akkas isin jala bu'uunsaa sirrii akka hin turre dursitanii qayyabachuun akka isin irra ture ta'us kunis carraa biraadha. Hagam akkam guyyaa muraasa keessatti wanta dubbisuu qabu kana akka barbaachisummaa isaatiitti qixeessee dubbisee qophaa'uu danda'uun of ilaalaa jettanii yoo yaaddan yeroo muddamaa sammuun keessan qormaata dhiyaachuu dhaga'uudhaan dabarse sun humna isinii ta'uudhaan yeroo yaaddoodhaan dabarsitan hojiidhaan akka dabarsitan muddama moderate ta'e qabaattanii haalaan akka dubbistan kanaan qormaata keessaniif teessanii haga humna keessanii akka hojjettaniif isinii oolaa jechuudha. Kanaaf ilaalcha akkasii qabaachuun keessan wanti isin mudate kun yeroodhaaf rakkisaa ta'us, qormaata ta'us, eenyummaa keessan, jabina keessaniif dadhabina keessan kan qortanii itti ilaaltan, kan itti bartan, gootanii fudhachuun keessan yeroo muddamaa keessatti waan to'achuu dandeessan qofarratti akka xiyyeeffattan, mudannoo kanarraas barattanii boriif akka sirreeffattaniif isin gargaara. Lammaffaan sagantaa yookaan hiikoo jireenyaa qabaachuudha. Yeroo mara jireenya keenya keessatti wantoota hiikoo jireenyaa nuuf ta'an adda baafachuun, isaan irratti xiyyeeffachuun sagantaa akka qabaannuuf nu gargaara. Namni hiikoo jireenyaa hin qabne akka bishaan gabateerraati. Dhaabbii mataa isaatiin qabu, ilaalcha mataa isaatiin qabaatu. Jireenya ofii keessatti immoo sagantaa qabaachuun, karoora qabaachuun immoo miira jireenya ofii irratti to'annaa qabaachuu nuuf kenna.
sagantaa waan qabnuuf karoora waan qabnuuf wanti barbaade nu mudatu naasuun yookaan muddamni hamaan nutti hin dhaga'amu. Sababiin isaa wanti nuyi milkeessuuf yaannus salphaa fi hojjetamuu kan danda'u ta'ee waan nutti mul'atuuf tasgabbii sammuu nuuf kenna. Waan hojjennu beekna waan ta'eef, waan itti aanee dhufu beekna waan ta'eef, isaaf of qopheessineerra waan ta'eef. Hubadhaa sagantaan keenya hojii qofatu hin taane bashannanallee hariiroo hawaasummaallee kan of keessaa qabudha. Akkaataa nameenyaa keenya irratti hundaa'uudhaan waan itti bashannannu haala kamiin guyyaa kam waggaatti al meeqa ji'atti al meeqa haala kamiin akka bashannannu karoorfachuu nu barbaachisa. Qaama keenya kana ittiin qotuu qofatu hin taane bashannansiisuunis akka inni deebisee of ijaaru gochuunis bor akka inni haalaan nu tajaajilu akka gaariitti tajaajila nuuf kennuuf gaarii waan ta'eef sagantaa bashannanaas baafachuun baay'ee murteessaadha. Kan biraan sagantaa yookaan karoora gaafa baafannu wanti nuyi irraanfachuu hin qabne fayyadama sooshaal miidiyaa keenyaati. Sooshaal miidiyaa garmalee fayyadamuun araada, muddama, dhiphinaa fi dipireeshiniif akka nu saaxilu qorannaalee hedduutu agarsiisa. Kanaaf muddama keenya to'achuudhaaf, sammuu keenya tasgabbeessuudhaaf sooshaal miidiyaa fayyadamnu filachuu wantoota negatiif ta'an kan sammuu keenyaaf hin taane sooshaal miidiyaa kanarra naanna'an irraa of fageessuu yeroo fayyadama keenyaallee haalaan hir'isuun daangessuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Walumaa galatti hiikoo jireenyaa qabaachuun akkaataa hiikoo jireenya ofiitiin sagantaa baafatanii jiraachuun karooraan oofamuun muddama sammuu keenya to'achuudhaaf jireenya istiresii hamaarraa bilisa ta'e jiraachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaan hirriba ga'aa yookaan quubsaa idileeffachuudha. Guyyaa guyyaan hirriba quubsaa argachuun hagam jireenya keenyaaf barbaachisaa akka ta'e fagoo dhaquun nu barbaachisu. Guyyuma tokkoof gaafa hirribni keessan jeeqamu waan isin mudatu hubannaan ilaaluu qofti gahaa ta'a. Xiyyeeffannoo dhabuun, yaadachuu dadhabuun, gaddabbaa'uun, dadhabbii fi of nyaachuun wantoota nu mudatan keessaa isaan muraasa. Yeroo dheeraadhaaf gaafa hirribni keenya jeeqamu immoo hagam akka inni qaama keenyas ta'e sammuu keenyas miidhu tilmaamuun waan nama rakkisu natti hin fakkaatu. Hirribni qaama keenyaaf sammuu keenya dabalatee yeroo inni itti of haaressuudha. Keessattuu sammuu keenyaaf yeroo inni itti xurii ofirraa dhiqu, yaadannoo itti ijaaru, yaadannoo hin barbaadamne haqu, miira keenya keessaa kanneen negatiivii ta'an baasee nu haaromsu walitti dhufeenya niwuroonotaa itti jajjabeessuudha. Kun immoo guyyaa dandeettii rakkoo hiikuusaatii, dandeettii muddama dandamachuusaatii akka inni dabalu isa gargaara jechuudha. Kanaaf sammuu qara ta'e akka qabaannuuf kan muddama hamaarraa bilisa ta'e gaafa muddamni itti dhufus muddama dandamachuu danda'u qabaachuudhaaf hirriba gahaa ta'e quubsaa ta'e idileedhaan argachuun baay'ee murteessaadha. Guyyaa guyyaadhaan hirriba halkanii sa'aatii 7 haga sa'aatii 9tti argachuu nu gaafata. Afraffaan sochii qaamaa amaleeffachuudha. Amaloota namaa keessaa kan akka sochii qaamaa fayyaa ga'umsa sammuuf barbaachisaa ta'e hin jiru yoo jenne garmalee dhaadhisuun ta'u. Sochii qaamaa gaafa goonu sammuun keenya dhiiga oksijiinii fi soorataan badhaadhe gaariitti argata. Kun immoo keemikaalota akka endorfiinii kan miira gaarii yookaan gammachuu namatti dhageessisan akka maddisiisan isa taasisu. Maarri sochii qaamaa akkuma muddama keessa seennee jirruun yoo hojjenne battaluma miirri keenya jijjiiramaa muddama keessaa nu baasa jechuun akka muddamni nutti hin qancarre yeroo dheeraa nutti hin fudhanne nu taasisa jechuudha. Faayidaa sochiin qaama sammuu keenyaaf qabu kan yeroo gabaabaa qofa miti. Yeroo dheeraa keessas jabinaa fi dandeettii of milkisuu niwuroonotaa sammuu jajjabeessuun dandeettii muddama hamaa dandamachuu miidhama malee muddamarraa akka isaan oolan isaan gargaara. Gaarummaan isaa sochii qaamaarraa faayidaalee kana argachuudhaaf jiimii keessa ooluun ispoorteessaa ta'uu yookaan atleetii ta'uun nurraan eegamu. Guyyaatti daqiiqaa 30 haga daqiiqaa 60 torban keessa guyyaa 3 haga 5 sochii qaamaa gochuudhaan faayidaalee armaan olii argachuu dandeenya. Shanaffaan nama garaa ofii qabaachuudha. Muddama hamaa fayyaa keef farra ta'e ofirraa ittisuuf muddama kee to'annaa kee jala tursuudhaaf hariiroo fayyaalessa nama garaa keetii wajjin qabaachuu si barbaachisa. Bara kana kan ofittummaa labsan baay'atanis waa'ee namaa irraanfadhu namni maal siif godhaa onnee kee keessa kee duwwaa dhaggeeffadhu kan jedhan baay'atanis bu'aaleen qorannoo irra deddeebiidhaan hariiroo fayyaalessa nama wajjin hin qabaachuun muddama sammuu hir'isuuf qofatu hin taane fayyaa qaama keenya birootiif illee baay'ee murteessaa akka ta'edha kan isaan agarsiisan. Gaafa hariiroo nama wajjin hin qabaannu nama yeroo hundumaa nu jeebba'ee yeroo hundumaa hamaa keenya haasa'uudhaan yeroo hundumaa yaadannoo ifinnu nurkaa rukutuudhaan gannu xiqqeessuudhaan ofitti amanamummaa keenya balleessu muddama keenya guddisuu wajjiniinis ta'uu miti. Akkasumas namoota baay'ee wajjiniin hariiroo qabaatanii sanas gammachiisuudhaaf jecha muddama keessa kan nama galchu keessas galuu miti. Gaa'ela keessatti, bakka hojiitti, maatii keessatti, oolmaa keenya keessatti walitti dhufeenyi nuyi namoota wajjin hin qabnu fayyaalessa ta'uu baannaan innumtiyyuu madda stressii yookaan madda muddamaa isa guddaa nutti ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa nama garaa keenya neetworkii gabaabduu taate kan to'achuu dandeenyu kan wajjiniin hirmaachuun nu rakkisne gaafa namoota sana wajjiniin taanu gaafa hariiroo sana keessa taanu of ta'uun kan itti nu rakkisne kan ofitti nu salphachiifne qabaachuudhaan muddama keenya to'achuun baay'ee barbaachisaa ta'a.
Jaffan jireenya afuuraa gaarii ta'e qabaachuu. Namoonni jireenya afuuraa fayyaalessa ta'e qaban irraan muddama hamaaf saaxilamuu isaanii, dhiphinaa fi gaddabbuuf saaxilamuu isaanii namoota kaan irra qaataa akka ta'e qorannoota baay'eetu agarsiisa. Jireenya afuuraa yeroo jennu amantii beekamoo ta'an qabaachuu qofa otoo hin taane addunyaa nuyi keessa jiraannu jireenyi nuyi jiraannu kun wantoota nuyi ijaan arginu qofa otoo hin taane kan nuyi to'achuu hin dandeenye wanti humna keenyaa olii kan wantoota kana to'atu qaamni nurra humna qabu jira jedhanii amanuu fi haala sanaan jiraachuullee dabalachuu danda'a. Kanaan gochaaleen jireenya afuuraa keessatti godhaman kanneen akka kadhannaa gochuu, mediteeshinii hojjechuu, galateeffannaa shaakaluun akkasumas uumama kana keessa deemaniillee dinqisiifachuun muddama keessa jirru nurraa caamsaa dandamattummaan nuti muddama hamaaf qabnu ni jabeessa. Kanaaf isinis muddama hamaa ofirraa ittisuudhaaf muddama keessan to'achuudhaaf jireenya afuuraa keessan irratti hojjechuun jireenya afuuraa fayyaalessa ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa gara tokkoon muddamni yookaan stresiin lubbuumaan jiraachuu keenyaaf illee gahee olaanaa akka taphatu gama biraan immoo to'annaa ala yoo ta'e jireenyuma jenne kanaaf illee farra ta'uu akka danda'u ilaalle. Kanaaf kaayyoon keenya muddama ofirraa ittisuu muddama baqachuutu hin ta'in bakka itti barbaadamu qofatti itti fayyadamaa hammaatee akka hojii nun dhorkine nurra akka hin turre gochuun sammuu dabalatee qaama keenya bututtii yookaan barnaawut irraa oolchuu ta'uu qaba. Akkas gochuun keenya jireenya keenya tasgabbeessuu irra darbee dhibee qaamaa keessoo qancaroo ta'anii fi dhibee sammuu qancaroo ta'an hedduutti balbala cufuu nu dandeessisa. Egaa kan inni har'aaf jedhe kana fakkaata irraa barattaniittu jedheen amanaa. Waan dhaggeeffattaniif galatooma sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan tura.